Iddoo Wi-Fiin jiru osoo jirru Wi-Fi itti fayyadamuun nu fayyamame tokko paaswordii isaa yoo wallaalle akkasuma bakka hojiitis ta'uu danda'a paaswordii Wi-Fi yoo nu jalaa bade karaa salphaan argachuun ni danda'ama. Viidiyoo irraa keessatti akkaataa Wi-Fi duraan konneekti goonee jirruu fi konneekti hin godhinis paaswordii isaa salphaatti itti argannu waliin ilaalla. Chaanala kanaaf haaraa taanaan viidiyooleen hundi akka isin bira dhaqqabduuf subscribe godhaa jechaa amma gara viidiyootti. Wi-Fi kanaan dura konneekti gootanii jirtan garuu paaswordii isaa dagattan tokko deebistanii argachuudhaaf wanti isin gootan jalqaba silkii keenya irraa gara seetingii deemnee sanbooda Wi-Fi kan jedhu irra gadi tuqanna. Karaa biraatiin silkii keenya gubbaarraa gadi xoofnee Wi-Fi kan jedhu gadi jabeessinee yeroo qabne gara Wi-Fi nu geessa. Amma erga gara Wi-Fi seennee booda neetworkiiwwan reenjii keenya keessa jiran nutti agarsiisa. An amma fakkeenyaaf neetworkii jalqabaa tajundii 7100 jettu tana paaswordii hin beeku yoon ta'e maaliin godha fuuldura isaa mallattoo QR rekoodiitu jira. Mallattoo QR rekoodii tan fuuldura Wi-Fichaa jirturraan gadi tuqadha. Yeroo irra gadi tuqadhu haala kanaan QR rekoodii naaf fida jechaadha. Kanatti aansee maaliin godha QR rekoodii kanaan screenshot godhadha yookaan ammoo footoo kaafadha jechaadha. Silkii gubbaarraa gadi harkisuudhaan mallattoo screenshotii kana yeroon tuqu haala kanaan screenshot naaf ta'a jechuudha. Ergasii screenshot kaafne san edit godhuu qabna. Kanaafuu screenshot sanarra yeroo gadi tuqannu crop kan jedhutu jira. Haala kanaan fiinxa isaa qabnee walitti siqsuudhaan iddoo QR rekoodii san qofa akka nuuf hafutti crop goona jechuudha. Akka agartan kallattii hundaanuu irraa murree haala kanaan erga tolchinee booda maal goona save kan jedhurra gadi tuqannaa jechuudha. Save kan jedhurra yeroo gadi tuqannu gaalerii keenya keessatti save nuuf ta'a. Ergasii iddoo kanarraa baanee gara Google Chrome deemnaa jechuudha. Google Chrome silkii keenya irraa erga banannee booda Google Chrome bannee iddoo sarchiitti irra dheenna. Erga iddoo sarchii irra dheenee booda weebsaayitii maqaan isaa zing.org.com jedhu barreessinee barbaannaa jechuudha. Zing.org.com jennee yeroo barreessinu kan jalqabarra isiniif dhufa kanarra gadi tuqachuudhaan yeroo irra gadi tuqannu weebsaayitichi haala kanaan nuuf banama. Gara gadii yeroo deemnu iddoo choose file jettanaatu jira. Iddoo kana arganna. Iddoon choose file jettu tun akka footoo itti galchinu nu gaafachaa jirti waan ta'eef irra tuqannee footoo gaalerii keessaa screenshotii reefu save godhannee san fidannee itti galfannaa jechuudha. Haala kanaan screenshotii irra tuqachuudhaan gara weebsaayitichaa galchinee san booda itti aanee kan jiru decode file kan jedhu irra gadi tuqanna. Yeroo tuqanne akkuma agartan kanatti sakanditti maqaa Wi-Fi fi paaswordii isaa nuuf tarreessa jechuudha. Akka agartan kana paaswordii Wi-Fi kana 012345 kan jedhu kana malli inni dura kan paaswordii Wi-Fi ittiin argannu mala kana fakkaata. Haala kanaan paaswordii Wi-Fi tokko argachuu dandeessanii jechuudha. Malli inni lammadaa Wi-Fi san kan paaswordii hin beekne yoo ta'e haala kamiin paaswordii argannaa kan jedhudha. Karaan kun nama meeshaan Wi-Fi isa bira jiruuf fayyada. Yoo meeshaa Wi-Fi isin bira jiraatte osoo paaswordii nama hin gaafanne konneekti godhuu dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaaf silkii keessan gubbaarraa gadi xooyitanii mallattoo Wi-Fi tanarra jabeessitanii yeroo gadi tuqxan yookaan yeroo gadi qabdan gara seetingii isin geessisa yookaan isin seessisa. Ergasii iddoo Wi-Fi kana yeroo dhuftan Wi-Fi konneekti gochuu barbaadan sanirra haala kanaan yeroo gadi tuqattan fuula isaa dura mallattoo kaameraa kanaatu isiniif dhufa. Isarra yeroo gadi tuqattan kaameraan kun dhufuudhaan mallattoo QR rekoodii kana akka skaan goonuu nu gaafata. Egaa amma meeshaa Wi-Fi isin bira jiru bira deemtanii iddoo mallattoo QR rekoodii jiru barbaaddanii yeroo argattan silkii keenya haala kanaan itti qabdanii yookaan silkii keessan haala kanaan itti qabdanii iskaan gootanii jechuudha. Yeroo iskaan gootan takkumaan konneekti isiniif godha. Haala kanaan konneekti gootanii jechuudha. Egaa karaa lamaan kanaan Wi-Fi paaswordii hin beekne konneekti godhachuu dandeessan jechuudha. Har'aaf karaan isinii gabaddee dhufee chaanala kana laayik yoo gootan YouTube'ni viidiyoon kiyya nama baay'ee bira akka ga'u godha waan ta'eef laayik gochuu hin dagatinaa jechaa nagaan tura.